Arifana jam kun. Akkati miidhamtuun barbaadu. Miidhaan akkasirra ga'uun barbaadu. Maal jarre? Ay bakka deemee haasofsiisitii rakkoon qaba. Bal'inaan haasofnaan ifatti. Waan asi gaafa dhullee wanta baay'een qabaanii yaasu. Sa'aatii naaf kennuu qabdaan. Sa'aatii malee kanamoo. Sifaana kan hin haasa'u. Yooyyaa akkam jirtu uummata qaalii nuti jirra galata waaqayyoo. Har'a akkuma beekamu walitti deebineetiin jirra karaa kiyyaa. Ani nagaadha akkam isiniin jedha nagaan kiyya simbira akka ga'u abdiin qaba. Har'a wanta natti gaaffii ta'e tokko yaasuudhaan illee waamiitiin jira dhufaa jira. Innaa akkuma beektanii kiyyaanii yaasuudhaaf illee gaaffii jaalalaa dhiyeessitee turte waliin ilaalaa turre. Yaasuun gaaffii jaalalaa fudhatee hin fudhanne kan jedhu waliin argaa turre. Ishiin akkanatti himtetti fudhateera naan jette ani immoo naan fudhatamne. Dhuguma yaasuun gaaffii kana fudhatee fi hin fudhannee fi kan jedhumuun isarraa baruun dirqama kooti yaanis waan inni isa barbaaduuf. Akkuma beektan egaa kiyyaan yaasuudhaaf gaaffii jaalalaa dhiyeessitee ni jirti. Yaasuun immoo fudhatee hin fudhanne ani wanti beeku hin jiru. Aga yaasuudhaaf bilbilee yaasuun dhufee dhuguma gaaffii kana amanee inni wanta kana dhugaa godhee fudhatee yookaan immoo kiyyaadhaan faana jiraachuuf itti murteessee jedhe taanaan walumaan kan ilaallu ta'a. Kanarraan kan hafe immoo yaasuudhaafis anis wanta gaafadhu illee kana dura akkuma beektanii gaaffiin isa gaafadhu hedduun qaba. Gaaffii kanarratti ninja nan sodaadhe. Ani yaasuudha waanan barbaade waggaa baay'ee barbaadaan tureeti. Kiyyaan immoo na qaddamtee jirti. Gaaffii jaalalaa dhiyeessitee fi ani immoo yaa'u fedhiin kana abbaati isa jedhu sanarratti hundaa'een deemaatii jira. Dhuguma yaasuun immoo kiyyaadhaan waliigalee eeshi jedhee amanee fudhatee taanaan ishiin akkanaan jettetti narraa fudhateera gaaffii koo kana naan jette. Gaaffii ishii kana immoo irraa fudhatee hin fudhanne isarraa nu badha jedhee har'a dhufeetiin jira fuula keessan duratti. Innaa uummata qaalii isinis kan bartan ta'arraa waa'ee yaasuu fi kiyyaa irratti kan hundaa'e waliin kan ilaallu ta'aati. Yaasuudhaa bilbilee illee akka dhufaa jiru natti hime. Anis illee asumaan kan hin kaleessa of keessatti qabee ture. Akka isaaf galu godhee ifa godheetti nima jedhee yaada. Rummoo sodaachuu baadhedha. Innaa yaasuun dhufaatii jira. Yaasuu eegnee wanta inni jedhu immoo isarraa dhageenye. Yaa'u dhuguma yaasuun inni hinjaa hin fudhata jedhee yaadu garuu ani yaasuun ishi jedhee yaadu. Emi sarraa inni nageenya waan inni jedhu. Anis wanta gaafadhu wanta baay'ee waan hin qabuuf arra fuuldura keessanitti egaa waan hundumaa raawwadheetiin deema anis illee. Dhuguma yaasuun kiyyaa gaaffii ishii kana akkas ariifatee gidduuma kanatti kiyyaadhaan akka sa'aatii kana muraasatti jaalladheeraanis jedhee gaaffii kana deebiseef taanaan yaasuun ariifatee jira. Waan kanatti ariifateeran jedhaani karaa kiyyaanii. Yoo fudhatee immoo ariifatteerta jedheen jechuun yaani beektee bakka yaada kiyya keessatti yaasuudhaani of keessatti hin qabaa ture. Of keessatti ni eegaa ture jechuun amma gidduu kanatti kiyyaan ariifattee yaasuudhaan jaalala dhiyeessitee fi kun waan hin taanedha waan hin yaadamnedha isinii jedha uummata qaalii. Yaasuun immoo nama bakka nama jaalatamuu qabudha isinii jedha uummata qaalii. Kana bira soon isin hin dubbatin biraan darbu yaasuu jechuun nama jaalatamuu qabudha. Nama guddaa nama beekaa nama yaaduu danda'udha. Dubartiinis argattee hin badhaate akkasuma bakka hin badhaateen addunyaa irratti jechuudha. Bakka dhufaa jiraate sinin fuulduratti dubbate dhuguma kiyyaadhaan ariifatee akkasitti jaalladheera naan jedhee natti hime taanaan naa dhufe egaa tiimna waan jiru. Manamti. Arra wanta tokko sifaanaa soo barbaadeen jira. Ishi. Mana gami? Arra nagaadha. Kophaa kee manamti ree? Ani kiyyaadha wajjin namti kiyyaadha dhufee beektaa? Kiyyaan arra barbaachisa. Maaliif? Kophaa koo siyaasofsiisuu barbaachisa. Ta'u? Sodaata. Inni taara qabu. Ani immoo kiyyaadha wajjin dhuftin jee fiigaa dhufee bara. Kiyyaan hin dhufne.
Ofii kee yaan si barbaade har'a. Waan tokko si waliin haasa'uu barbaade. Ishi. Eeyyamamaadhaami. Nagamami. Nagaa. Maaltu badee? Wantoon banne rasuma haasofsiisuu barbaadeen. Ay haasoo tana rakkoo maal? Narfachiiftee bar. Kiyyaanoo? Kiyyaan har'a hin dhufneeti. Ani dhimma tokko wayiitiifis barbaade. Iyyaasuu akkuma beekamu waan tokko dhagayeetiin ture. Natti tolees jira. Xiqqoo ishee na dabbarees jira. Yookaan immoo gaddisiisus jira. Gaaffii kiyyaan jaalalaaf si dhiyeessitee turte. Gaaffii sana akkam baay'eetti sitti dhamaa turre. Si argachuu illee baay'ee dhamaatti tokko guddaa wayii ture. Ati illee daftee hubachaa turre. Fudhannee immoo ani hin beekun ture. Akka nageetti. Amma adda baasee akkana jira. Kiyyaadhaan waatee immoo maaltu jira? Jechuun kiyyaadhaaf amma kanannaa ta'uufi. Si waatee moo rakkinatu uumame moo maalidha? Ishi. Garuu hin naate bara. Kiyyaa gaafa jettu ani maqaa ishee hin kaasne. Situ Mitika ana sillamee wajjin beekami. Amma yeroo gartee kophaa kan dhuftee asitti neemtu surprise ta'e. Wajjin jira mire waan haraa. Surprise gochuu barbaade. Waan haraa natti jechuudha. Surprise gochuu barbaade uummata qaalii kana hunduratti gaarraa surprise godha jedhani. Jechuun siifuu fi kiyyaan gartee wajjin dhufanii jiran waan jiru sammuu keessa ture jechuudha. Si arguuf ani bariin bahee ishiitti illee akkan si argutti ni jiru. Tinimne yeroo bahu inni bahee akka nama dhimma qabu satta illee bahee. Innaa sin argadhe. Sitti tolee si dabbaree hin beeku anisa. Ishi hundaa fuula garra jirra. Ishi hajanoo maali? Min alla addis አዲስ ነገርማ jechuun ሰበር ዜና ምን አለሽ? ሰበር ዜና ሄደ oduun ammee keenya waan tokko kiyyaan taasuftee jirti. Isas immoo gaaffii ani yaasuudhaaf jaalalaaf dhiyeesse yaasuun fudhatee jira. Erga wal bartanii kiyyaa faana guyyoota muraasa kiyyaan yeroo guyyootuma muraasa gidduutti si barte. Guyyootuma muraasa kana gidduuttis immoo kiyyaadhaan jaalalti qabee siif gaaffii jaalalaa dhiyeessitee si gaafatte haganumatti immoo haaltis immoo gaaffii jaalalaa ishee irraa fudhatte ishiidhaan keessummeessuu akkamittiin dandeesse. Wanti kun hin ariifanne jechuun ati xiqqoo isheetti hin ariifanne gaaffii kanaan inni ta'uudhaaf wanta baay'ee barbaachisa yaaduu barbaachisa waan ta'eef gaaffii jaalalaa kana gaafa fudhattu akkamittiin sa'aatii muraasa kana keessatti gaaffii ishee fudhattee deebii laatteef. Yaa waan kana 100% namanne xiqqoo ishee keessi kiyya nanayeeti waan jiruuf amman si argutti garuu baay'een gwagga'ee yaa hojii kee irraallee si waamuu hin danda'a. Sorry. Si gaafachuuf immoo baay'een cinqamaa ture. Yaa maal kan edaa baay'een yaadaa ture beektee wanti kun wanta baay'ee xiqqoo isheen tinii jedhudha. Maal yaaddeeti yaasu? Akkamittiin daftee sa'aatii kana gidduutti eessu jechuun fi dandeessi kiyyaadhaaf. Moo wanti kun soba moo dhugaadha moo amman si argutti halkan edaa baay'een cannaqamaa bulee. Maaliif? Kanaaf. Maaliif? Yaaduu si barbaachisa qaba. Maaliif yaadu? Gaaffii jaalalaa ishee si dhiyeessite daqiiqaa muraasa gidduutti deebii laatteef. Wanti kun soba moo dhugaadha moo dhuguma deebii kana akkasittiin deebiste moo ani baay'een cinqamaa jira yaasu wanta jiru ifa godhinaaf himiin. Maaliif si godha? Maaliif ishee maaliif? Dhuguma dhugaadhaan deebii kenniteefi kiyyaadhaaf. Deebii akkam? Yes gaafachaatiin jira sitti maan jiraa misiin galu. Akkamittiin sa'aatii muraasa gidduutti eesh jechuu fi dandeesse ati yaaduun barbaachisu wanti kun. Isoo yemmoo jaalachuu yaadaan kee fedhiin kee maali? Yaaduus barbaachisa bakka dhaabattee jechuun yaada mataa keetii qabda yaasu jechuun si galuu qaba wanti hundumtuu hubadhu malee waan hundumaa dura ilaali malee akkamittiin argee itti seenuu dandeessu waan kana. Dura ilaaluu qabda bakka namni kun maa inni akkamittiin dhufee maaf dhufee jettee yaaduu qabda sammuu keetiin. Jaalalli qeebalee dhiisee. Jaaladhe jettee gashiin natti himte maalan godhaan. Ati fedhiin kee maali? Yoo nasi jaaladhe rakkinni ni jira moo hin jiru? Isintu walitti obboleeyyanimi walitti saayibu? Isintu walitti hiriyaadhaami? Yoo hin gartee isi jaaladhe maali rakkinni dhufu ni jira? Jiraachuu mala. Rakkina kana immoo itti yaaddee ilaaltee waan hundumaa wal qixxee gootee gaafa yaaddee itti galtu malee har'uma kaatee gaaffiin kun naaf dhiyaateera bakka isheerraa jaallachuun qaba jettee itti galuu hin qabdu yaasu. Waan hundumaa ta'eeti itti yaadi malee akka nama tokkotti sitti himaa jira bara. Jechuun isintu walitti hiriyaadhaami?
wajjin galtanii bara. Egaa wajjin galtanii jalqaballee wajjin sarbaadaa ture nangatti ati mataan kee. Is barbaadaa ture. Amma eegan gartee nuti wal garree waan nuti gartee maaliif qeebaltaa yoo hin qeebalee jechuudha yoo hin qeebalee maaliif irra qeebaltaa waan jedhamu maali isii rakkina qabamoo moo jaalallee qabdi moo jaarsa qabdi moo ilmoo qabdi moo waan biraa isii duuban jira maal rakkinni. Wanta biraa hin jiru garuu yaasu waan hundumaatti yaaduu dandeessa ishiin ilmoo qabaattee hin qabaanne abbaa manaa qabaattee waan kana dhiisiyaati ani kana kaameeraa cufnee sitti haasa'uu hin danda'a wanta baay'ee jechuudha garuu atiin dhuguma jaalattee waan kanatti itti galtee jirtaani kana bichaa naaf himi bakka yaasu dhuguma jaalattee kiyyaatti jaalala kana faana jalqabuuf murteessiteerta. Miyyoon kuni natti dhufte yeroo dheeraan sarbaadaa jiraattee rakkina siidhaa baay'ee natti himte yoo inni biraa kan dhokkeessu jiraate baasi isin rakkina sii guutuun timnaan harka isii darbuullee hin feene kiyyaallee gatti himtu yoo bareedduudha garuu ani. Isa bareedina ishii minaan bulbulteen iddoo malkii isaa garuu yaasu wanti siif galuu qabu gara fuulduraatti gaaffinarra si gaafatamtee ati itti deebiif ariifatte kun jireenya gara fuulduraa waan ta'eef amma itti yaadiitii waan jiru natti yaasu sirraa baree deemuun qaba har'a. Ishi jaaladhe bakaan raaqee bana jira ishee rakkoon jira. Jaalatteerta? Inni yoo ishee haa ta'u. Waa namatti tola. Baay'ee tokko namatti tola yaasu. Akkamittiin utoo yaada tokko hin yaadin osoo waan tokko hin bariin hin hubatin akkamittiin jaalalaan qabaminaan jechuu dandeessaati. Ishee rakkina jirutti maree rakkina isiin qabdu nutti himi yoo naaf yaaddee. Siif yaadeen. Siif yaadeen wanti biraa maaltu jira? Mee wallaahi. Wallaahi siif yaadeen yaan. Ishee natti himi maal rakkina jirutti himi. Kana isaanis hin jechuu hin danda'an. Ammas yoo ta'e taragaaggayitii wanta siyaasofsi sun hin qabaan. Dhugumatti moo? Dhugumattis taasaa jira. Rakkina jira? Rakkina jira. Hubachuu hin dandeessa taanaan immoo hubachuu sitti maan jira mi'a? Sitti maan jira mi'a? Nageessu? Maaf nattaasee namni tokko jettee yaaddu? Kiyyaadha wajjin wanni biraa kan haasoftan jira? Anumaa wanta naasee hin qabu yaasu. Yaasu bira waliin deemna jedheenin ture. Naan taanee gateen dhufe siyaasofsiisuu dhimma hin qabu. Qobatti moo? Waan naan galle kana si gaafachuun dirqama natti ta'e yaasu. Yaada kana immoo sirraa hubachuun qaba sirraa baruun qabaan. Ishee kiyyaa dhaggeeffadhu. Kiyyaa naan hin jedhin maqaan kiyya siifan. Sorry siifu wanni itti himtu maali? Akkaan kiyya jala dhuunfeetu moo waan biraan naaf qabda moo naaf yaaddeetti gartee waan biraan naaf qabda moo maali rakkinni? Waan siif yaadeen qabu. Namni tokko jechuun waan bakka waan siif ta'uu qabu kun yaasuudhaaf ta'uu mala jedhee waan ta'e yaadeen qaba yaasu. Hin hubatte yoo ta'e ammas ittiin himaa wanta kana irra dhaabadhu ilaaliin yaadiin. Innaa wanta biraa immoo gadi baasii natti haasa yoo jette yaa sitti himuu hin danda'a kaameeraa booda. Saniifuu amman tana maal godhi hanga ta'e miti? Yaasu hin ariifatiin siin jechuu barbaada. Wanta murteessuu qabdu tokko waan xiqqoorra dhaabattee murteessuurra wanta guddaarra dhaabattee asii achi ilaaltee murteessuu siif fayya. Gaafa ariifattu jala jechuun wanta siif ta'uu malu ta'uu dhiisuu danda'a. Ariifannaan jaamu kun. Akkati miidhamtu hin barbaadu. Miidhaan akkasirra gahu hin barbaadu. Wanta hundumaa irra dhaabadhuuti yaadi. Ani akkati miidhamtu waan hin barbaanneef malee dhimma biraa goon akka qabaadheen siif yaaduu seena. Galatoomii hundaafuu. Kanaafis siin jedha akkati miidhamtu hin barbaaduti. Yaada sifu bira jirtin jedhini. Sifu bira jirtin jedhini. Marra qaba. Deemeera hin jedhini. Sifu faana wal argineera hin jedhini. Maal jarre? Ay bakka deemee haasofsiisitii rakkoon qaba. Bal'inaan haasoof naanifati. Waanan si gaafadhullee wanta baay'ee hin qabaani yaasu. Sa'aatii naaf kennuu qabdaan. Sa'aatii maali? Kanamoo? Si faana kan hin haasa'u. Isa maanis qaba. Yoon bal'inaan haasofna. Kiyyaa biraan sifu biraan jiran jedhini. Aloo? Uff. Jalalaan nu jidduu jira obsabuun nu baasu beeku deebi'i anis sineegaa nu waliif nu uume rabbii kanaan beekee aduu. Wanta nu waamiif ittiin ibsatin wanta tokkittiin har'a dhaga'ee deemeeti jira. Homaa gochuu hin danda'u sammuu ani. Anallee wanta na rakkisu wanta baay'eetu jira. Itti muuf immoo gaafa waamee jedhu bilbiltee fi deemeeti jira. Kanammoo itti muun qaba isatti ani na hubatee yaada.